ijoolleen barachuu qabu. Ijoolleen jiinsii qaqalloo uffattee waldaa keessa teessu kuni tiishartiidhaan qaqalloo wayiiti waldaa keessa guuttee jirtu kuni PhDdha. Kan isaan qaban maastersiidha. Saayintistiidha. Addunyaa kanatti teekinooloojiidhaan warra to'atanidha. Isaan kanatti waa'ee dubartii waggaa 12 dhiigdee wati lallabdee sitti kolfu. At least waan sammuun isaanii dhagahu laanguweejii sammuun isaanii dhagahu itti darbachuu qabda. Kanaaf namni barachaa jira biyyi guddachaa jira sababii ta'eef at least si dhaggeeffachuuf iyyuu at least waraqatu mallee qabaachuu qabda. Hafuurri Waaqayyoo akka jirutti ta'e ayyaanni Waaqayyoo akka jirutti ta'e kan nama barachuuf baay'ee barbaachisaa. Ana galgaa'ota kanan gorsa. Mee lubni qannoon luba duwwaa otoo hin taane akka gaazexeessaattis TVdhaan sin beekna ergaa ganamaa kan jedhuuni baay'eetti gammannaa baay'ee sin hordofna sinirraa baay'ee baranna. Mee akkamiin gara miidiyaa yookaan amma TV mo'aatti dhuftanii mee dadhabbii maal fa'aa qabaa gidduutti saddaan citee ture natti fakkaata amma waan deebi'aa jirtan natti fakkaata mee sanarratti waa xiqqoo haasa'a. Akkamitti gara mo'aatti dhuftee kan jedhu gaaffii kaaste. Fedha Waaqayyooti. Waldaa keetti baay'ee miidhame odeessuun barbaadu. Bisootiidhaafis miti, kompileeniidhaafis miti. Giwaamicha waamamtee sakrifaayii achitti kaffalamu hundumaan kaffalta. Inni istirii mataasaa qabaateedha. Baay'ee miidhamee gaddeera. Gadda guddaan gaddi baay'ee miidhame waldaa keessatti baay'ee miidhame. Kanaaf waaqumaan kadhadha ture. Waaqayyoon gaafan kadhadhu balbala kana naabane. Nan dhaqee ijoolleen na waamanii mucaa miidhamu tokko na waamee Waaqayyo isaa eebbisu. Nan dhaqee gaafan dhaqu chin deddeebi'aa gara jalqabaa dooktoriinis fedha Waaqayyoo ta'uusaaf hin taane isaa adda baafachuu barbaadan itti fakkaata. Baay'ee dafee weelkaam hin jenne. Nan yaadadha gaaf tokko istuudiyoo keessatti yeroo dheeraa wajjin kadhannee gaafa jennu. Ta'eera jedhe. Ta'eera jedhe dooktoriin kanumaanii. Itti fufee yeroo miidiyaa gaafan jalqabu dubbachuun dadhabe beektaati. Muuxannoo barbaadas. Muuxannoo duwwaayyuu miti miidhamni na keessa jiru guddaa akka ta'e ofirratti hin barreessine. Akka inni baay'ee na miidheeru ofirratti hin barreessine. Waama tokko gadi baasee dubbachuun dadhabe. Yoo xinnaate si'a 3-4 kantu wanti waraabame gatameera. Sagantaan jalqabaa. Nan kadhadhee narratti banee gaaf tokko. Promooshinii irratti. Tole. Promooshinii hojjennaa ijoollee wajjin hundumtuu hojjennaa gaafa sana samiidhuma narratti banee. Gaafa dubbadhu hin ta'u afura qulqulluudhaan inni tokko afaan irratti baate hin ta'u ni qalladan ijoollee. Naa Waaqayyoon naa banee madaan koo sun hin fayye akka jirutti. Hin fayye bakka hin fayye. Na irraanfachiise jedhe miti Yoosef. Na irraanfachiise bakka hin fayyee tajaajiluuttan ka'ee egaa ani wantan itti amanee fudhadhee hamma arrabi koo dubbachuu dadhabdutti Waaqayyoon tajaajiluudha. Waa'ee fayyisummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos himuu murteeffadhee jira. Amma du'a lubbuu gaafata yoo ta'e illee murteeffadhee jira. Inni biraa immoo sammuu koo keessa wanti jiru
Amma ni yeroo lallabu itti jala muree lallaba. Konfereensii haa ta'u, sagantaa idilee haa ta'u, cidha haa ta'u, maal haa ta'u. Waan ani ittiin saba kana gargaaru wanti Waaqayyo na harkaa qabu kennaa godhee kan inni itti kenne wangeeladha. Kanaaf irraan qabu warra gaa'ilaasii warra wangeela lallabuusii immoo barsiisuu dhukkubseen dubbadha. Sirriitti namni akka deebi'uuf. Kan immoo wanti Waaqayyo narraa qabu saba koo kan ittiin tajaajilu inni kaan injineeriidha, inni kaan daanyaadha, inni kaan doktariidha. Profeshinii garaagaraatiin biyya isaa saba isaa tajaajila. Ani immoo profeshinii Waaqayyotti na waame kanadha kanaan hin tajaajila kan jedhuuni akwaamii akkasii saabiin qabuuf natti hin dhaga'amu. Inni deemu natti hin dhaga'amu. Inni karaa deemu wanti ba'u isaanitti ba'u natti hin dhaga'amu. Garuu akkuma jettee ulfaataadha. Yeroo jalqabaa keessumatti namoota baay'ee waamnee tajaajilsiifna. Namni immoo agalgaa'onni immoo maal baraniiru poostaa baraniiru. Poostaa mandar tsalooti guyyaa galataa yoo lallabanisii waldaa yoo lallabanisii sanbata ganamaasii konfereensisii akkasii isumaan jiraatu baay'een immoo inkaamiin qaban sababii ta'eef. Yommuu achi dhufan miidiyaa maqaa guddaa kana Dr. Gammachiis biyya Ameerikaatii dhufee waan moorii baay'een jiru se'u. Inni waan baasu san hundumaayyuu kostii baaseeti kan inni saba tajaajilu. Waan guddaa ispeekti godhee dhufu wamtummoon jiru tajaajilanii galuudha. Bilisaan. Yommuu sana inni dhiphata nama tokko jireenya isaa beekta sababii ta'ee fi shaayii bituun sirra jira sakan kee dhiisiiti. Sakan mataa keeyyuu dhiisiiti. Isaan shaayii bittee yookiin immoo sa'aatii misaa eegumsaa nyaachiftee kadhattee fi geggeessuus sirra jira. Waan qabanii waaqa malee. Inni kun sitti ulfaata. Inni biraa immoo namni lafa jiru hundumtuu miidiyaa arginaan itti nam'aa'edha. Garuu miidiyaa waan ati dubbattu selektiifiin ta'uu ta'e rakkina qaba. Deebi'ee si nyaata miidiyaan akkuma si mul'isu si nyaata. Kanaaf isarratti siin beekanii maqaa waldaa immoo waan xinnootti badaa. Kanaaf isa sana yommuu ati selekti gochuudhaaf xinnoo of qusattu immoo waan ati iddoo isaan dhoowwatte isaanitti fakkaata waan isaan dhokte isaanitti fakkaata hin obsita gaa. Waamicha hin obsita. Hojiidha hin obsita. Isin mudata amma sun gara fuulduraatti kana caalaa ammanni kun isa dhoksaa saabii ta'een walii isaan beeku. Isa mul'atu gaafa dhufe ganaa si rakkisa namni. Inni obsaan bara hojjetamaa. Buraayyuudha ka'een dhufee tajaajila. Keessumatti yeroo inni natti ulfaate Kaampiriij kan jedhu garaa naannoo Gooroo. Buraayyuudha kaatee achi CMC irra baatee Gooroo dhattee gaafachi guyyaa guutuu deemaa oolta. Egaa Waaqayyo ishee eebbisuu haati manaa koo anaa fi misaa koo naayitee na gadhiifti. Isa nyaadhee gala bakkeedha waan hafuudhuun qabu. Dr. Gammachiis tiraanspoortiif kan ta'u birrii naa kenna. Waan inni naa kennu sana karameellaa ittiin xuxxuutu iyyuu naa nafu. Manaa yoo xinnaatti birrii 2,000 dabalata malee. Waan biraarraa. Mamaayyuu maal hojjettaree achirraa maaliif dhamaataree galii hin qabne. Amma Waaqayyoof galatu makiinaa xinnoo tokkos qaba. Isheedhaan hin deddeebi'a. Nadaajii isheef gatii shufeerii isheen kaffalaa isa manaa dabalee malee hin jiru. Maaliif deddeebitaree? Saban isa Dambidoolloo kee haa tajaajilaa ture, Mandii kee haa tajaajilaa ture, Najjoo keessaa, Hoomaa keessaa, Noolee keessaa, Ganjii keessaa, Aayira keessaa, eessan lakkaa'ee siidhisa hamma Shebelitti, hamma Asoosaatti, Baalee keessaa, Arsii keessaa, Harar keessaa, Shawaa keessaa iddoo baay'ee Wallagga baaf lixaa laftan hin dhaqiin hin jiru waaqa nan galateeffadha. Biyya sameen kana mataa isaa hamma Aksuumitti deemeeran laftan hin dhaqiin hin jiru. Saba sana
yaadaan tajaajila. Sabni sun na dhaga'ee hin fayyataanaan, sabni sun na dhaga'ee qalbii diddirata taanaan, sabni sun na dhaga'ee mimmaan sana xaata taanaan, sabni sun na dhaga'ee gadda isaatti hin fayyataanaan, anaaf qabeenyi koo sana. Sabni koo gidiraa amma ispeeshaalii gidiraa amma biyyarra akka biyyaatti jiru kana keessa namni jajjabeessu, namni sagalee nagaatti dubbatu eessa jira sagalee Waaqayyoo malee. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo itti mee sabni kun hin jajjabaata taanaan, aara galfata taanaan, iji isaa du'a kana bira darbee garasitti Waaqayyo bor waan haa godha jedhee abdata taanaan, of jajjabeessu taanaan, halkaniif guyyaa itti galee waan hojjedhe miidhamni kun itti naga'amu. Kanaaf jaalala saba kootiif kan tajaajilamu warra. Hawaasa eega Finfinnees ijoollummaa keessanis haa ta'u, mee mudannoo kan sin irraanfanneen kan immoo nama barsiisuu qabdu immoo wanta sin mudate? Tokko yeroo reef ka'uudha. Yeroo reef ka'u baay'ee qal'oodhaan mucaan kaameeraa waraabu kun na caala fagoo guutuudhaan inni isaa saafi ta'eef. Baay'ee andi qutur isaa Amaarinyaan jedhanii jechuu dandeessa. Garuu narra jira. That is great. Na wajjin jira. Na konfereensii waamaman namoota gurguddaatu magaalaa Naqamteeti. Maqaa isaanii dha'uun barbaadu garuu namoota na jaallatan namoota gurguddaadha. Isaantu konfereensii waamanii hin hafani. Akka hafan utuu hin beekiin immoo anatti hafuurri Waaqayyoo natti meera. Hin deemtaa konfereensii iddoo akkasii naan jedhe. Qeesii inni tokko keessumatti nama biyya Ameerikaa jiranidha. Qannuusha sagantaa saddoo akkasii naa qabiyanii konfereensiin iddoo akkasii dhaqanaan jedhe. Yommuu akka jedhu isa dhaqamti si dhaqanaan jedheera naan. Dhagaheera sagalee. At the same time namicha san dhagaa Waaqa san dhagaa ture. Jala gahee namichi akka dhaquu hin dandeenye ta'e nan deemee konfereensicha. Shaantaa ishee amma reediyoo yookiis immoo maashinii shaantaa xinnoo ishee teeppii fakkaattu jirti ishaan maqaa qicaa beekta ta'e beeku baadiyyoollee baadiyyoota qaqalloo ishee keessa kakkaadhee deeme wayyaa siin qabu maal isheen qabu qallooles. Waldaan dhaqee waldaa guddaadha, waldaa beekamaadha. Biyya saba guddaatu yaa'a. Na lubi tokko na arganii yeroo isaan luban taane na arganii isaan dhagaaniiru. Nama isa eegamutu hin ta'in isa eegamnetu dhufaa jedhetti bira Waaqayyo. Na arganii luba waldaatiin keessummaan dhufaniiru jedhe. Dhufanii lubii na arganii miira keessumaa isa yeroo isaan kana dha jedhe. Isaan kana dhufee jedhe lubi. Mee kottaa dhannee kadhannaa Waaqayyo dinqiin dura hojjetu dinqii hojjete jara warra waammanne abaluun fide malee natti fakkaatu kottaan kadhanna anaan achumatti dhiisanii. Sababa qal'aa taataniif. Hin jiru siibaa. Suufiinis hin jiru biftis hin jiru. Dhaqanii jilbeenfatanii dhaqee jilbeenfadhee nan kolfasa isaan kadhatan ibsanii mana ho'isanii girgiddaa tochoosanii kadhatu hin callee nan kolfa jilbeenfadhee hin naga'u Waaqayyo anaan erge I know. Achi kadhatanii dadhabanii bakka hin fida Waaqayyo kaanii hafidu maaltu dhadhibee nama fidu maaltu dhadhibee. Bulee galgala na ilaaluudhaaf sagantaa naa kennan. Na duukaa jira. Bulee ganama naa kennan namni dhufu hin jiru. Na duukaa jira. Hin akka Yesuus seexana. Sama viidiyaatti baasee hundumtuu miraakilii minaaminiidha jedhee baay'ee ittiin odeessu kana nunomaayyuu lamaattuu lakkoofnu. Firiijii sittin bitanne shinii sittin bitanne callee tajaajila.
waaqayyo fagalutu isaanis ceephaa'u koomiti waaqayyotu isaaniin gidiraa nutti dabarsine ilaale isaaniif immoo kaffale ta'an beekamu. Na utuma jedhu dhumarratti biyyi manni guutuun sanbata sa'atii booddee mana guutuutu ol ka'ee dhaabate iyye. Alaas manaas ol ka'ee dhaabatee wal duukaa ergaan takka iyyan. Bakka seenaa ta'ee fi ammayyonaatti yaadatama warri naannaa sanaa natti odeessu. Qeesiin na saalfatanii eeggasii na waamanii iyyuu ndaaqoo qalanii mana isaatti na nyaachisaniiru. Mucaa isaanii eebsifachuu ofuusifachuu na waamanii lallabeeraa fi mucaa isaanii 5 kiilootti hin irraanfatamu. Gaaf tokko immoo kamashiidhaan. Kamashii konferensiidhaan ganama kaanaa inuma nu danqaa ganama kaanee inuma nu danqee karaatti numa rakkannaa utuma jennu karaan reefu baqaqsamaa isfaaltiin taanee garagaantiin qabu owwaaruma keessa deemnaa halkan bakakkaan akka waraanni jiru wayitti rooba kamashii tulluurra. Iddoo sana namooti beekan beeku akkuma bakakkaa akka xoor meedaatti rooba bakakkaan. Bakakkaa sodaannee dhaabannee umarratti bokkaan xinnoo qaqallannaan gaafa kaanu shufeeriin namad jedheetu fireenii qabe. Lawuxi mangadiirra deemna boowwaadha. Lolaan haree badeera. Qiile barmeela 3-4 irra jira nadaajiin immoo guutuun gaafa dabil gabbiinaadha. Qiileen buunaan owwaalaaf hin argamnu. Waaqayyo nu oolchee akka gabbiinaa akkatti dabil gabbiinaa kee teenyetti bullee ganama lafti bari'ee halkan deemaa turtanii isin? Naan deemna halkan deemaa turre. Achi bullee afaan duwwaa hagabuu keenya bullee ganama kaanee dhaqnee. Sagantaa qaqqabachuuf isin? Konferensii qaqqabachuudhaaf konferensii guddaa jira. Irraa sin hambise moo qaqqabattanii ture? Hin nanne barii kaanee dhanne karaa qayyaranne garuu boolla buunee oollee makiinaa kee teenyee bullee dhannee tajaajillee amma siree baay'een hin ta'u ijoolleedhaafi. Seenaan dagatamnedha. Seenaan dagatamnedha. Kanadha baay'een jira hunduma isaan dubbattu. Waaqayyotu waan hundumaa keessa dabarsaa isa dhumaa tokko dabalee kanan dhaabu tajaajila yeroo jalqabaaf haa jedhee gaafa manaa ba'u. Koobiraa makiinaa koobiraadha kan waldaati. Sakkaanee gara lafa qonnaati warroo alaltuu iddoo jedhamu tarii beekuu dandeessa. Eriyaa sanadha dhaqnee dhaquudhaaf kaane gaafa hunda qabtee ni gaddabarree jennu tulluudhuma keessa qum agaayaa haalaa'u jedha tokko. Sagalee kana dhaga'uuf boombii makiinaa keenya irra buusuun tokko. Mastaawitiin tokkoon isaa namne nuna keessaa nam tokko iyyuu hin foncoramne. Boombiin mataa makiinaa irra dhaqan bu'e. Namni kana amanuu danda'u hin jiru. Hin qabanne makiinaas. Mastaawitii caccabe. Gizeen bu'u makiinaa fiwuzii miila koo jala fiiga. Luboota baay'ee ture luba beekumaa cuupheedhaan bira ga'anii qabatanii waa inni qabu harkaa fudhatanii hanfiigeen caakkaa lixee achi wal karakkaraa turanii saamanii qeesiin tokko jiru wayyaa qeesii fudhannaa kennaa abbo maal goota wayyaa qeesii itti jedhanii humna harkaa fudhatanii caakkaa keessaa gaafan ol ba'u birrii dhoksee dhufee jedhanii bakka boombiin irra buusuudhaaf. Suniin immoo?
Egaa wanti godhamu hin jiru warri na wajjin jiranis calmanii makiinaa kee taa'anii kadhatu. Booddee Waaqayyo harka isaanii qabe jedhisan. Shiftoota warri kun? Shiftoota bara dargiin kufee isaan kun immoo gaashaan iddoo hin qabanne. Achi keessa Rabbitu nu oolche. Rabbitu nu oolche. Kana fa'aa keessa darbineeti har'a geenyee gasii ijoollee horee gasii baradhee gasii abbaa manaa ta'ee jira. Bagaaftanii bagayyoowwan nu geessan. Waaqayyo guddaadha. Dhaloonni har'aa bara hundumaa jira. Bara jiru hundumaatti dhaloota har'aati namni. Bara isaatti. Dhaloota ammasii ala jiru kana appreciating godhani. Sammuu bal'aa qaba. Ilaalcha waliigalaa baay'een qaba. Karaatti hojii hojjetanii nama ta'an baay'eetu beeku. Isa kanaaf baay'ee kaka'umsas kan qabani waldaa kiristaanaa keessa waldaa qabanii kan jirani. Amma naannoo yuunivarsiitii dhattee yommuu laaltu focus ministirii tokko ta'ee warri kaan walitti qabaman ijoollee umti dargaggoonni wangeela baay'ee waliin ga'u aarsaa kaffalanii. Kanaaf ijoollee baay'ee karaa wangeelaas ta'ee karaa jiraachuu isaanii baay'ee nan dinqisiifadha. Garuu akkanuma ta'eetu jiru keessaatii dhalootii xiqqoo ishee immoo of dagatan jiru. Haadhaan dhaga'anii, abbaan dhaga'anii, barsiisaa isaanii dhaga'anii, abbaa amantii isaanii dhaga'anii, nama isaan gorsu hin dhaga'anii. Kanaaf jireenyi isaanii masmara hin qabu, toora hin qabu. Haati isaaniif abbaan isaanii yoo hin baranne ta'an illee jireenya jiraatanii dhufani. Umurii waggaa 20 olii yoo xinnaate isaan dura jiru. Muuxannoo waggaa 20 olii yoo xinnaate yoo ijoollee ta'an isaan dura jiraatanii dhufan sababii ta'eef deemsa keessa waan beekan qabu. Kanaaf haadha isaanii tuffachuun irra hin jiru, abbaa isaanii tuffachuun irra hin jiru jedhee yaada. Barsiisaa isaanii. Barsiisaan isaanii manni barumsaa isaanii karaa tokko burqituu buddeen isaaniiti manni barumsaa. Burqituu karaa isaa itti nama ta'anidha. Isa sana ofitti cufanii jennaan, isa sana of harkatti jaamsanii jennaan eessatti nama ta'u. Barsiisaan abbaadha. Haadhas. Gorsaadha, guddisaadha. Barsiisaan dagatamuu hin qabu. Barsiisaa warri hin dhageenye jiraachuu hin danda'u lafa kanarra jireenya gadaanaadha kan jiraatan. Jireenya harka namaa jala ta'een jiraatu. Jireenya harka namaa keessa ta'een jiraatu. Namoonni barsiisaa isaanii dhaga'anii baratanii of gaddaranii jireenya amma nama tokko jiraachuu warra danda'anidha. Namooti of dagatan kuni inni kaan caatii nyaataa, inni kaan shiishaa xuuxaa, inni kaan dhugaatii dhugaa, inni kaan pornoogiraafii ilaalaa oolaa sorry to say. Isaan kuni hamilee namaa kan cabsanidha. Sammuu namaa kan doomsanidha. Boodatti kan nama hambisanidha. Isaan keessaa warra waan akkasii hojjetan keessaati namoonni guddatanii biyyaaf ta'an hin jiran. Namoonni guddatanii haadhaaf abbaaf mataa isaaniif namni ta'an hin jiran. Hirkattoota ta'u. Harka namaa ilaaltota ta'u. Kanaaf iyyuu namoonni yommuu badaa jiran immoo hin argu.
namoonni ittiin lixeen jiranii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni ittiin lixanii Waaqayyoon kadhannaaf Waaqayyo isaan gargaaru. Isaanis moo danda'ame yaalii godhani. Karaa keessaa ba'uunsaa salphaa miti ulfaataadha. Takkaa lixanii ennaan keessaa ba'uun salphaa miti ulfaataadha. Namoonni fayyaadhaan fayyaa qaama fayyaa sammuu fayyaa teenyee ilaallu garuu utuu arganii abiddatti kufuun barbaachisu. Utuu beekanii abiddatti kufuun barbaachisu. Of oolchuun gaariidha. Ani warri kana keessa lixiin of oolchaa. Dhaloota seenaan kana jedhu of oolchaa. Mataa keef nama ta'uu sii wayya. Haadha keef abbaa keef biyya keetiif addunyaa kanaaf nama bu'aa buus ta'uu qabda. Namichi feesbuukii kana kalaqe nama tokkodha dubartii tokkoo fi dhiira tokkorraa dhalate. Namoota aeropilaanii kana kalaqan namooti baabura galaanarra deemu kana kalaqan nama tokko lamadha. Dubartii maraa dhalatan dhiiruma maraa dhalatan biyyaaf ta'an addunyaaf ta'ani. Namooti macaafa gurguddaa barreessan namni ittiin baratu nama tokko haadhaaf abbaarra dhalatani. Biyyaaf ta'ani mataa isaaniifis ta'ani. So ati mataa keef ta'uu dandeessaa, biyya keef ta'uu dandeessaa, maatii keef ta'uu dandeessaa, saba keef ta'uu dandeessaa. Ati saayintistoota warra naasaa keessa jiranii gadi miti. Wanti gadi si godhu hin jiru. Wanti Albert Einstein gadi si godhu hin jiru. Wantooti Abraham Lincoln fa'i gadi, Martin Luther fa'i gadi si godhu hin jiru. Dubbiin sammuu kee hojjechiisuudha. Kanaaf ijoolleen of dagattanii boolla sana keessaa bahuudhaaf tattaafadhaa. Amma tajaajilaa Yoonaataan Akililuu ijoollee baay'ee gargaara. Tajaajila sana tajaajila jajjabeeffamuu qabudha. Tajaajila bira dhaabatanii jajjabeessuu malanidha. Kan haati dadhabe, kan biyyi dadhabe, kan poolisiin dhiitee kabalee hin dandeenye, hammanniidhaan hin dandeenye, ayyaana Waaqayyootiin, hafuura Waaqayyootiin, sagalee Waaqayyootiin gorsee namooti baay'een nama ta'anii ammuma sana immoo ammayyuu achi dhaqanii kan utuu hin dhaga'iin hafanii deebi'anii caakkama sanatti gad deebi'an baay'eedha. Garuu warri dhagaan waa'ee bu'aa argataniiru xaqqabamaniiru. Kanaaf namooti of oolchuuf yaalaa ijoolleeni. Siif sumatu jira. Biyya lafaa kanarraa nama hin qabdu ati ofii kee malee. Ati ofii yaaddu taanaan, ati ofiin dhimmitu taanaan, ati of oolchuun barbaaddu taanaan, ati lubbuu kee baafachuun barbaaddu taanaan, jireenya kee bushachuun barbaaddu taanaan namni sii dhimmee kan siidhaa hojjechaa oolaa jiru hin jiru. Namni siif jedhee amma warri keenya maatiin akkas jedhu mucaa koof jedhee ni jedhu. Sitti hin fakkaatin. Sitti hin fakkaatin gaafa isaan du'anidha kanatti agartu yoo jiraatteef. Namni mataa isaa jiraachisu hojjeta. So ati of gatteennaan maaltu dhimma kee qaba. Kanaafi haadha keessan dhagaa, ijoollee abbaa keessan dhagaa, barsiisaa keessan dhagaa, abboota amantii keessan dhagaa, geggeessitoota biroos dhagaa. Ani kanan isiniin jedha. Namooti baay'een dargaggooti baay'een wanti isin hawwitan waan bareedaa namatti toludha. Makiinaa fooyya'aa qabachuu barbaaddu, moobaayilii ismaartii ta'e fooyya'aa qabaachuu barbaaddu, piizzaa babbareedaa naannoo booleetti akka biyya keenyaatti naasa'a. Naannoo booleetti nyaachuu barbaaddu bareedaadha hawwiin keessan kun. Caammaa sabbaa 3,400 kaattuun abbaa dhibbaa binnee kaa'an isin immoo sabbaa 4,000 7,000 kaachuu barbaaddu caammaa. Bareedaadha hawwiin keessan. Hojjetan malee caammaan lafa dhufu hin jiru. Juusii dhuguu hin jaallattu, burtukaanii dhuguu hin jaallatama, mangoo nyaachuun isaan akkas hin jaallatama, aannan dhuguun hin jaallatama. Bareedaadha kun waan gaariidha. Garuu kun hojii keessaa dhufa. Akkatti aannan fidan immoo, akkatti burtukaanii fidan immoo, akkatti muuzii fidan immoo, akkatti mangoo fidan immoo wal ijaartanii investiroota taatan, wal ijaartanii investirii taatanii lafa fudhattanii qottanii
burtukaanii dhiyeessuu dandeessu, mangoo dhiyeessuu dandeessu, asheetii dhiyeessuu dandeessu. Nyaanni isaa akkuma mi'aawu birriis qaba. Garuu isa dhufe isaanii irraa nyaachuu duwwaatu hin ta'in karaa inni dhufurra akka buutanii akka wal mari'attanii isin gorsuu barbaada. Jabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo isin jaallata. Nullee abboonni keenya keessan isin jaallanna. Isin kabajna. Ijoollee koo isin jaallachaan isinitti dubbadha. Ofooshaa barichi nama liqimsa. Bineensa nama liqimsuudha baay'ee argine irraati. Ofooshaa Waaqa isin wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Hayyee lubni qannoon yeroo mi'ooftuu qabdan irraati kasin baay'ee yeroo isin hin geenye nan beekaa hojii baay'ee hojjetaa jirtu garuu nu kabajanii as istiidiyoo keenyatti argamtanii afgaaffii isinii qopheessin irratti eeyyamamaa taatanii ergaa nama barsiisuu muuxannoo keessaa mudannoo keessaa waan nu qooddaniif ulfaadhaa umurii nuu dheeraa isiniin jenna. Anis baay'ee galatoomaan jedha. Waan hin dubbadhu saba koo ijoollee koo hin gargaara taanaan baay'ee hin gammada. Isinis kanaaf carraa naa banuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa. Hayyeen daawwattoota keenya turtii nuti abbaa keenya luba qannoo galaan wajjin goone akka irraa barattan akka itti eebbifamtan guddaa abdanna. Qopheessaan qophii kana Anaan Dugeetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanuwel Waaqturaa ture torbaan keessummaa biraa qabannee isinii dhiyaannutti nagaan tura.